barbaadu waan qabuuf bakkitee dhaqe san ammoo dhimma barbaadu san 100% argadhee jira. 100% waan argadheef isii ammoo maqaa balleessuun hin barbaachisu. Warroonni kun yookaan warri kun nama isiin kabajuus ta'uu danda'a. Kallattii garaagaraatiin jira. Namoonni hin jirre waan akkana wanni kana baay'eedha haa ta'u walumaa galatti. Isii waan kabajuuf qofa waan kana godhee uummatatti gabbaase ammoo uummatatti gabbuun isaa barumsa guddaa kennee jira jechuudha. Ani isii barbaadee osoo hin taane dhimma achi keessaa barbaadu qabaachiseedha. Dhimma achi keessaa barbaadu qabataman 100% argadhee jira. Isa argadhe sanitti ammoo gammachuu guddaa qaba. Bira darbinee ammoo dhuunfallee itti erginee jira. Akkasuma ammoo keessallee dhufanii mallaqallee doolaaran, yuuroodhaan, paawundiidhaan haga birrii Itoophiyaa xixiqqoo sadii bahutti ittiin gaafatamnee jirra jechuun dhiisi. Sigalee sii kafallaa hooduu saantimii takka hin barbaadan. Sababa kanaaf akkasumatti wanni sun gosa ta'ee isaaniifillee warra saniif. Ammoo yeroo jaarsummaa dubbannu namoota barbaachisaa ta'e hafanii kan barbaachifne ammoo adeemanii. Wallahi anti namichi gidamu warra diidaa fakkaata bokiyyaati dilbiidha akka warra diidaa. Eddee barra akka ijoollee diidaa. Qabattoo malee naa ta'a. Qabattoo malee naa ta'a. Wallahi warra baddaa diidaa fakkaata ijoollee diidaa. Qabattoo malee naa taate wallahi qabattoo malee. Eka akka ijoollee diidaa ati beekta doktor Aslii faan agarre. Abbaa haqaafaa ijoollee diidaa dilboo ijoollee qaqalloo tanaa miti. As bahiiti zanaa fataa jedhee taa'eeti ilaal haadha guyyaan keenya warri harargeen taattaa boodha. Koppileen kee godhaa taattaa bee itti tolcha taattaa bee hin jiru. Koppileen kee godhaa. Kuma takka guutaa ka jedhan dhageettanii mi? Himamma ta'u. Jaalibsaa jala jirtaatillee taattaa godhi koppileen godhi maraata koppileen godhi taattaa godhi caalaa Mahammad koppileen godhi kol fuudhiisiti. Hojii koppileen godhi kol fuudhiisiti nama. واحد اثنين ثلاثة يعني تابولي دفي دفع او ماي جاد انت فرنجي بر او ماي جاد نمشي عجائباتي والله بالله ثم والله كاكا دسنتي ما نمشي جولي كالو سايو بران والله نمشي دلبو ابوك يا والله كي عجائبات بو ابوك يا والله ورا بدا مي برسا دبر يا راسي كده باي كبدا Merci ça dapat hasilnya. Barsa dubar tutul fatul isi ti waitin tutul fatani meti. Aku juga barsisan ibaratkan yero malu barsisan gari tutul fata yero. Baik rahikat dubar barsisa. Kopiling ko namos. Jalip sa kopiling ki guyang ada apa guyang kang ke guyang kopiling ki gotu jalip sa dia lala ko to ko marresini. Guyang kang ke kopiling ki fitap tabi ko faranta nanti. Kuno boni ye maddi jirra karra kuno ata itan isini fi warra itan arra kuno boni ye maddi jirra gadi boni laga boni gara boni tabin hoji kesani koppelinkin hoji kesani sani achi mo ababo matarat nu darbun hoji kesani yo ke kesa qabatan tate wana kalen challe dilbo kana na busa anamiti dilbo re fos be kana garte nemicha wan arka naga adi qabanne asbabna nemicha jallata dan beetani barase namichi sadaqaa kadhatullee hin fakkaatu namichi beekaa isin harkaa fuudhaa keessanii namichi qolqolee isin waliin dha'e wallahi ani shakam jaalibsa ati faa geemi taphatu oddo wallahi namichi harkaa fuudhee akkas hin boochifne namichi bada akkuma waa fuudhu jira namichi abu taaptaapuudha kol fuudhii sadii taaptaap nama 18 nama 18 taaptaapuudha rahmaa taaptaapuudha kol fineeti fineeti arsii taaptaap godhii abu wallahi lazi koppileen godhi siifan maa kolfita waa wah nama dhibba shanillee taatu wal goota dhabdani dubbadhu dilboomee carraasii kennine. Yaa galatooma kanaaf namoonni sa'aatilleen har'a guyyaa yoomul jummaadha. Yaa namoonni illee ijaazaa jiranii ta'uq qanuu wanniidha. Kanaaf amma nuti gara sagantaa kennaa sududumaan itti haaseennu. Okay, namni yoo barbaachisaa ta'e irratti dhufaa. Namoonni ammoo ammarayyuu akkuma kana dura sagalee kenna waytanuu wannaa jennu waraabbatan ammas waraabbachuu hin danda'u. Kanaaf ani yoo eegalame bareeda jechaa jedhaa isin ammoo waan isin jettan waan adde boniyyeen kabajamtuun adde boniyyeen jettu dhageenne akkasuma waan barsiisan jedhan
akkasuma waan abbaan haqaa jedhan dhageenye suruudhaan gara sagantaa keenyatti seenna jedhee yaada keessan dhageeffanna. Okay, thank you. Me adde boni yesin dubbadha ka amma isinirraa eena guran hoysa asin caqafna. Jedhani dubbiin takkanaati. Eegasii barsiisana dubbatu. Ani dubbadhee jira barani dubbiillee beeku akka dubbatanii sirrii dabarsee jira sin dubbadha. Hayyee barsiisa dubbadhu carraan keeti irraa maayik irraa hiikkadhu maayik irraa qabda. Ayyee hundi keessanuu baga wal agarree baga dhuftanii. Gidduu kana yaaddoo keessa turre agartanii hundi keenyayyuu booniyyi moojjiin ciniinsifachaa turre jechuun hin danda'ama. Kanaaf guyyaa har'aa mootuu isallee baga argannee akkuma ati jette immoo mucaan nama ajaa'ibaati nama managaa fakkaata akka nu sodaannisanii fi akka nu rifannisanii miti. Akkasii ka ani immoo barsiisaadha ka yoo inni didee maatii safichisiisa wayi safaaxan jiraare har'a waan jiru hunda takka takka nutti himuu qaba. Dursa polaayitilii gaafanna jecha. Maal jette? Warra kiyyallee fakkaata gurbaani. Sagaleen keessa jalaa fagaata. Akkasii itti nuun deema. Hayyee dilboo dhageette arsii wayita waa dubbatu seera fi heera qabaa ilma arsiidatti fakkaata ilma naamusaan guddate keessallee ilma jaarsaa fakkaata moo yoo silaalan akka nuti duraan silaallee sin dallee jirtu dhageette gurra siseente as bayeeti waan namaa ka fuutellee akkuma fuutetti naf fuudhe jechuun dhiirummaadha. Ati nama dhiira keessaan dhiira jaarraa 21ffaa akka keetiin agarre dhugaa rabbi si jajuufi miti. Dhiira waa fuutee anatu fuudhe jedhee as bahee waa dubbate jedhe agarre oduu hattuu fi luffee taatee qaata dheettee baddeen bir achi buuteen arre ilaalle sanyii leencaa jechuudhaan bar kanaaf diidaa fi baaleen fakkaata sin jedhee bar takka ilmi ilaalle dilboo as baheeti waan dubbate dubbadhu dubbiin takkanaati hodhu sitti xirqame hodheeraa qaba abbaan haqaa. As bahee fuula abbaa hodhaa ta'e kaazanaa jedheetii fataa jedhee akka reefu sanitti narraa bareedda bar wallahi akka Mangisti fakkaata mela la jedhe. Abbaan rajjeesii ka abbaan ifama. Wallahi okay wallahi. Diidaan fakkaata bar akkuma abbaa na fakkaata illee beeku wasila ana wal fakkaanna bar. Ajaa'iba rabbiiti. Kennuma ta'uu nu. Manaasii ijjina taadha obboleeyyanti jechuun wanni godhatameef tokkoffaa namni akka kennaa ka kara keessaa deemu kun ija keessa akka laalamu barbaadu. Kanaaf gara keessallee deemnaa gara gubbaallee deemna jechuudha. Yeroo baay'ee dur gara keessatti dalagaa turre. Amma immoo uummanni keenya kan fuula sooshaal miidiyaa mee duraan dursee assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu uummanni keenya uummanni Oromoo uummanni Muslimaa akkasuma uummanni Kiristaanatis akkam jirtan nagaa keessan jirtu baga jiraatanitti jechuu barbaada. Itti aansuudhaan gara sagantaa keenyatti seenuudhaaf warroonni akkanaa ka keessa deddeemanii gara gubbaarra deddeeman kun yeroo baay'ee waan garaa godhu. Kanaaf har'a immoo wanni kun ol bahee malee yeroo baay'ee garuma keessaa deemnee waan dalaynee laallee dhiisaa laallee gartee nama dhuunfaadhaan keessanitti finnee gorsaa waan akkasirra turre jechuudha. Har'a immoo gara fuula gubbaa kanarratti illee wanni baameef tiiktookiin kun haala seera cabsee safuu cabsee iitiksi waan jennu san jechuudha. Waan sila akka safuutti itti fayyadaman san cabsee addunyaa kanarratti miidhaa guddaa garaa uumaa jira jechuudha. Sababa kanarraa kan ka'e wanni kun yoo gadi baame uummata kana gurra buufame maal waan jedhurraa uummata keenya birallee ga'ee jira namni keenya hedduun waan kana hubatee jira jedhee yaadaa jechuudha. Kanaaf dhugaadha obboleettii teenya booniyyee duraan dursee intala ni kabaju ta'anii jaaladhu ta'anii akka nama kamittiyyuu dubartii Oromoo keessaa isii duraati jedhee nama laalu keessaa takka jechuudha. Sababni isaa ani isii keessa seenee ilaale gubbarra osoo hin taane keessa seenee ilaalee arge jechuudha. Nama jabdu, nama icciitii qabattu, nama ammoo nama kamiifuu rispeekti gootu, nama fedhii fi caala fedhii fi dhiiftee fedhii namaa kabajuudha jechuudha. Ifii cinqamaa osoo jirtu namaaf bakka kennitee iddoo isiisan namni biraa akka fudhatee haasa'u yookaan akka fudhatee nyaata tokko kaa'ati nyaatuu jaalattu. Sababa nama jaalattuutiif jecha dhiiftee kan inni jaalatu san kan ifii jibbitu waliin nyaachuu jechuudha.
nama akkasiiti booniyyan. Kanaaf maaliif seenee waan argeef jechuudha. Kanaafuu obboleettii teenya baay'een kabajaa hundi keessanuu namoonni baay'een ammoo kana dura jala kanaan na arrabsitanii gubbarrattis na arrabsitanii kallattii garaagaraatiin waan garaagaraa naan jechaa turtan jechuudha. Tokkollee isinitti mufadhu rabbittillee isin dhiisu ka barbaaddan na arrabsaa ka barbaaddan ammoo na galateeffadhaa hin dhagu waan akkanaa kanaan. Filaaworiin taabtaabiin sheeriin nan gammachiisullee nallee hin gaddisiisu. Kana dhaadellee kana arrabsellee nan gammachiisu nan gaddisiisu. Waan akkasii san hin dhagahu. Waan hin godha jedhe tokko fi kiyyaa qofa fi kiyyaa qofa godha. Didaadha. Garuu nama baay'ee garaa laafuu fi nama kabaju. Nama mistira addunyaa kanaa qabatee onnee keessatti qabatee taa'u. Meeqa osoo beeku jechuudha. Kanaaf if dhaaduu fi miti. Nama mistira baay'ee onnee tana keessatti qabadde nama guddaa nama diqqaa hunda harkaa qabu jechuudha. Garuu nama takkatti gadi baasee nama takka salphisuu nama barbaadu miti. Garuu gaafa wantichi seera tare ammoo dhuunfaan ammoo nama keessan abbaa waan saniititti ergaa ture. Waan akkasiisan. Abbaa waan akkas godhu dhuunfaadhaan itti ergaa warra ture jechuudha. Garuu nama addunyaa kana nama biraa irratti hin godhu. Kuni maaliif ammoo tokkoffaa kabajaa fi waan saba keenya uummata keenya waan jaalannuuf. Kanaaf obboleettii teenya booniyyee qabeenyi isii lamatu na harka ture. Qabeenyi isii lama kan harka ture keessaa tokko FB'dha. Inni lammataa ammoo TikTok. TikTok ammallee na harka jira isa kana. Kanaan namni yoo nama namanne ta'e kallattii biraatti gara biraatti deemuu dandeettan. Guyyaa muraasa booda yoo barbaaddan waan biraa bakka rakkoon jiru dhaynee seennee fuudhuu hin dandeenye. Isin agarsiisuuf jechuudha burmana biraa keessa taa'ee haasa'uu hin danda'an. Jaalatame jibbame jechuudha kana riyaalitiin lafa jiru. Seesa. Amma gara ajandaa waliigalaatti deemuuf mana obboleettii teennaa gaafii yeroo baay'ee ka'u. Mana obboleettii teennaa maaliif cabsuun si barbaachise? Yookaan seenummaaf si barbaachise ani seenuu jedhee fudhadha ani seene. Mana obboleettii teennaa seenummaaf si barbaachise jedhee namoonni baay'een hin dubbata. Mana obboleettii teennaa isii jibbee isii miidhuuf isii maal godhuuf miti isirraa dantaan qabu. Isii eenyuyyuu caala nama ifitti qabu keessaa nama tokko. Garuu mana san seenee ani waan barbaadachi keessaa fudhadhee bahee deemuu danda'a. Asoo isiin dubbisne. Garuu kabaja isiitiif jecha mana san seenee waan achi keessatti arge hundayyuu fuudhee bahee akka barbaadetti nama raabsee warri argeef miseenjaraa fi Instagram minaamin keessa itti taphachuu hin danda'a. Garuu isiin tuwwee abaaramti namni tokko bootaa itti waa godhe beeka namni tokko iddoo itti waa dagateen beekaa jechuudha. Namni tokko iddoo itti waa gate iddoo itti waa dagateen beeka. Kanaaf iddoo itti waa gate san namni sun waan beekuuf iddoo isaa san akkamitti booda isii arrabsu isii abaaruu isii waan badaa jechuun jiraachuun mala. Sababa kanaaf waan kana erga seenee fuudhee tokkoffaa abbaa dhimmaa abbaa mana kanaatitti qabeenyi kun as keessatti argamee qabeenya kana abbaa manaatitti himuun dirqama barbaachisaadha. Kanaaf dirqama barbaachisaa waan ta'eef isitti himuun barbaachisaadha. Kanaaf itti himee jechuudha. Garuu gara keessatti naga tokko maal jedhee itti himee ture haa ta'u akka ta'e wanti wayii haa ta'u gara fuula sooshaal miidiyaatti dhufuu danda'e jechuudha. Gara fuula sooshaal miidiyaattis erga dhufe wanti baay'een taa'amee jira. Kanaaf asirratti arrabni illee dhufee jira. Gara fuula sooshaal miidiyaatti dhufuun bu'aa gurguddaa inni buusee jira. Tokko Oromoon akka wanni akkanaa jiru baratuun waan guddaa waan ta'eef barumsa guddaadha. Waan namni martinuyyuu itti gammaduu qaba. Wanni akkanaan jiramu wanni akkanaa kun durumaayyuu jira dhugaadha moo sobaa minaame waan jedhu sun ture. Isa sun argaa gadi bahee ifaan qabatamaan argamuun isaa uummata kanaaf maal ta'e ifa ta'e jechuudha. Namni akka argaa akka barbaadetti bootaa arge seenee waan hin taane laal
Bootaa arge seene koomantiin na fudhiifama. Bootaa arge seene waan hin taane dalagee ijoollee dubaraa ta'e akka hin taanetti sobee waan hin taane irratti dalagee ergasii fuudhee gadiin bahee bakka arge irratti akka barbaadetti nama arge irratti ergeetiin viidiyoo itti taphatan kun kana boodan dhaabbataa jechuudha. Sababni isaa bakkitee rakkoon jiru miseensa bal'aa uumuuf deemaa jira. Miseensa bal'aa akkamii warra wajjin dalagu. Namoota ministeera gurguddaa waan gara garaatiin deeman miseensa baay'ee uumne gara waasaappiitiin kallattii gara garaatiin uumne uummata kana walitti gimishti goonee erga walitti qabamanii jedhan namni martinuu infoormeeshinaan fidaa bakkitee babbadduu ijoollee tana dubaraatti salphisan. Bakkitee babbadduu nama keenyatti xiqqeessan isa kana maraa dhaynee kontirool goonee hamtuu isaa keessanitti himnee bakka inni dideetti ammoo gorsatti kennee yoo inni qilleensa